Ashama harka fuune assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya. Gaafii namooti baay'een namoota kudhan niga keessaan na gaafatanii jiran. Gaafii kana deebisuudhaaf har'a dhufee isiniin jira. Akkasumas namoonni akka isaanii gaafii kana qabaatan yoo jiraatas asiin deebisanii tahaaf jedhee yaada. Akkasumas gaafiin sunis waa'ee Facebookati waa'ee Facebook irraa Facebook akkamitti ad irraa gara follow itti deebisnaa ad friend irraa balleessinee gara followeratti akkamitti deebisnaa qabadhee isiniif dhufee jira. Hamma dhuma qophii kanatti nafaana turaa isiniin jedha. Isin barsiisuudhaan ani kan isin wajjin tahe obboleessi keessan Tulluu Showdha. Tulluu Show yeroo hundaa subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Akkuma beekamu Facebook nama hedduu yoo argitan gurguddaadha. Aadii hin qabu friendii qofaadha jechuudha. Isinis akkamitti har'a fakkeenya kuni peejiidha. Akkamitti friendii kana irraa balleessitanii akkamitti bakka friendii jettu kana irraa balleessitanii follow qofa meeqoya namoota followera qofa akkamitti godhatanidha. Akka kana kuno argitanii irtanii Abdurrazzaq Muhammad kan jedhu kun amma friend bakka kana friend hin qabu jechaadha. Bakka kana sila maaltu jiraachuu qaba add friend jedha. Facebook nama biraa irratti add friend kana irraa balleessitanii following akka nama kan kun godhachuuf karaa salphaadhaan isinitti hima gaggabaabsee kin na wajjin tura. Biyyi kun 50-50 sanis dhaytanii Facebook keessan mallattoo sadan kana keessa dhuftu mallattoo sadan kana ni argitan jedhee yaada. Facebook keessa gad haatanii bakka kana ni dhuftanii jechuudha. Taraa takkaaf gadhooytan erga taraa takkaaf gadhooytanii booda Sitting Ibrahimis tan jettu tana ni dhooftanii jechuudha. Erga gadhooftanii booda Sittingis tan jettu tana ni dhooytanii erga sanii booda asi bakki isin sirritti ilaaluu qabdanii isiniin jedha. Bakka kana sirritti ilaaluu qabdan. Bakka kana irratti dhooftu follower in the public contact kan jettu kana public contact kan jettu kana irratti dhooftanii jechuu al tokkoof. San dura wanni ani isinitti mul'isuu barbaadu tokko yoo jiraate Facebook ni kiyya kuno isa kanaadha. Isa kana akkamiin ilaaltanii bakka kana keessa gadi dhooftu ciftii tana gadi dhooytanii sana booda bakka kana dhooftan. Add friend ufirraa qabaa jechuu akkuma argitan kana add friend ufirraa qaba akkuma argaa jirtan kana add friend kan jettu kana ufirraa qabaa. Yeroo gabaabaa keessatti kana ufirraa balleessinee akka follower qofa qabaatu ni goona. Na wajjin tura isiniin jedhaan. Akkuma reef jenne as gad dhooytu sana booda sittingii kana ni dhooytu amma ol haatanii amma asirratti dhooytan follower in the public contact tan jettu tana irratti dhooytanii jechuudha. Sana booda keessan akkanatti isiniif dhufa. Akkanatti isiniif dhufa friend irra jira. Hunda isaatiyyuu public kan jettu kan gubbaa kanarra keettan. Kan lammaffaa kan tokkoffaas kan lammaffaas akkasumas kan sadaffaas public kan jettu kanarra keettan. Akkasumas bakka kana irratti immoo kan as bakka waasatitu jira kana immoo public hin qabu kana kan gubbaa kanarra keettanii jechuudha. Bakka kanatti asirra keettu. Sinii ifaa jira asirra keettu. Kana isarra keettan kana public irra keettanii friend kanarra fuutanii public irra keettanii asirra fuutanii jechuudha. Amma kana immoo kan gubbaa kanarra keettu jechuudha. Sana booda asillee gad dhuftanii asillee friend irra public irra keettan. Sirritti isiniif ifa jedhee yaada. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bakka kana immoo hin cuftan takkuma qofa bantanii dhiiftan. Bakka kana yoo akkana deebistan taate sheerii malee koomentiin ni cufatti. Laayikis ni cufatti. Namni laayikii isiniif kennuu hin danda'u. Kana banaa dhiistanii jechuudha. Kana tokko akkana deebistanii tokko immoo banaa dhiistan. Gaafa kana Facebook ni keessan sirritti sirrataa jechuudha. Isiniif ifa jedhee yaada. Gara gadii kanarratti erga kanallee public irra gootanii hunda isaatiyyuu waa arfan kana lammaffaa sadaffaa arfafa irratti immoo inivar tan jettu tanarra keettanii tanars
public irra erga gootanii booda gad dhuftanii jala kana erga gad dhuftanii booda ammoo jala kana erga gadi dhuftanii booda wanta kana lamaanii dhufa tana akkanatti bantanii tana ammoo ni cuftanii jechuudha. Akkatti yoo bantan Facebook keessan share fi comment share miti commenting keessan ni cufataa jechuudha. Kana akkanatti deebisuu qabdan. Keessa baana na wajjin tura ammas asirratti ni dhooytu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya erga kana geessitanii booda asirratti ni dhooyta haa bakka suuraa namaa qabu kana irratti gad dhooytan al tokkoof isiniif ifa jedhee yaada bakka kana irratti dhooftun bakka profile jettu kana gad irratti dhooytanii jechu bakka suuraa akka fakkeenya suuraa namaa qabu kana irratti ni dhooftan isiniif galaa jira jedhee yaada suuta ofa maaliif akka irraa barataniif sana booda gubbaa kana irratti al taraa takkaaf gadi tuuytan kama awwalaa kana irratti gadi tuuytan erga gadi tuuytanii booda inni awwala asirra jira jechuudha isin immoo asirraa fuutanii friends of friends kan jettu kanarra keettanii jechuudha maaliif sababbiin isaas Facebook keessan follow tolfataa jirtanii waan taheef sana booda irraa of duuba deebitanii ilaaltu jechuu Facebook keessan Facebook ni kijaree fi aadirra jira bakka kanatti aadirra jira akkuma reef isin mul'isi aadirra jira amma ni laalla follow ta'e moo hin taane wajjumaan laalla laal duraan aadirra jira jechuudha duraan aadirra jira amma follow qofa namni na godhee na hordofuu danda'a nam tokko aadii natti ergachuu hin danda'u jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akka waa irraa barattan abdii isinirraa qaba barumsa bareedduudha waa irraa baradhaa isinin jira waan isinin galin immoo irraa gaafadhaa waan beekurraa isinitti himaa galatooma ulfaadhaa namoonni hedduu waan na gaafataniif isiniif deebisuuf dirqame thank you